Fagoo fiidiyoodhaa bakka adda addaatti kanneen hegeree miidiyaa hordoftan nageenya keenya bakkuma isin jirtanitti isin haadha qabu isiniin jecha oduu yeroo kanaaf qabnu ummatooti oduu dursuun isinitti himna. Buufanni xayyaaraa godina Booranaa magaalaa Yaabalootti ijaaramaa ture dilbata dhufu kana eebbifamu ta'uu dhaabbanni daandii xayyaaraa Itoophiyaadhaan beeksise. Manni murtii waliigala Oromiyaa akkaataa qajeelfamaa sirna barnootaa ilaalchisee haala beeksisaa dorgomtoota abbootii seeraa dabsuu dorgomtoonni yuunivarsiitiilee garaagaraa komii qaban hegeree miidiyaatti himan. Cichoominni hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa irratti mul'ate mallattoo ifitti amanamummaa Afrikaa ta'uu mirkaneessee dubbi himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaadha. Kunneen matootii oduutii amma bal'ina oduu isinitti himna. Buufanni xayyaaraa godina Booranaa magaalaa Yaabalootti ijaaramaa ture xumuramuun akka lakkoofsa biyyaatti gaafa hagayya 25 bara 2017 guyyaa dilbataa kana eebbifamu ta'uu hojii gaggeessan waliigala daandii xayyaaraa Itoophiyaa obbo Masfiin Xaasawu beeksiseeti jira. Daandiin xayyaaraa magaalaa Yaabalootti ijaaramaa ture kun bal'ina lafa heektaara 83.7 irratti kan ijaaramaa ture yoggaa ta'u daandiin kun balallii bal'ina meetira 45 fi daandii balallii kiiloomeetira 2.6 kan qabuu fi kallattii qilleensaa olaantummaa qabu irratti hundaa'uun kallattii lamatti akka hojjetamuuf ijaaramee ture xumuramuun eebbaaf dhiyaachuu ibseeti jira. Piroojeektiin ijaarsa buufata xayyaaraa Yaabaloo gaafii misooma uummanni godina Booranaa yeroo dheeraadhaaf gaafachaa turee fi mootummaa federaalaatiif mootummaan naannoo Oromiyaa waliin ta'uun godina Booranaa magaalaa Yaabalootti gaafa adoolessaa bara 2013 kan eegalame ta'uun ibsame. Yeroo ammaan tanaa Itoophiyaatti buufata xayyaaraa biyya keessa 20 takka kan jiran waggaa ta'u ji'oota dhufan keessatti ijaarsi buufata xayyaaraa 5 dabalataan xumuramee tajaajilaaf kan dhiyaatu ta'uu hojii gaggeessaan daandii xayyaaraa Itoophiyaa kun obbo Masfiin Xaasawu himeeti jira. Manni murtii waliigala Oromiyaadhaa ulaagaa dorgomtoota abbootii seeraa akkaataa qajeelfama seera dorgomsiisaa abbootii seeraa dabsuun carraa dorgomtoota cufuu dorgomtoonni abbootii seeraa yuunivarsiitiilee garaagaraa yaada isaanii gabaabinaan hegeree miidiyaan dhaqqabaniiti jiran. Akka dorgomtoonni abbootii seeraa yuunivarsiitiilee garaagaraa yaada isaanii hegeree miidiyaatti himanitti manni murtii waliigala Oromiyaa akka qajeelfama beeksisa abbootii seeraa duraan itti bahaa turee fi haalli dhiyeenya kana manni murtii waliigala Oromiyaa beeksisa itti baase akkaataa seera labsii keewwata mootummaa cabsee fi bifa madalaa'oo hin taaneen kan baase ta'uu himanii komii fi yaada qaban haala itti aanu kanaan dhiyeeffataniiti jiran. Carraa kana waan nu feetaniif galatooma. Ani barataa seeraa School of Law amma dura waggaa 5 turtii keessa ture beela. Ulaagaa barnootaa dhaabbata barnoota olaanaarraa examiis dabarree jirra. Turtii waggoota 5 yuunivarsiitii keessatti turretti beeksisni amma manni murtii waliigalaa bara 2017tti baase beeksisa bu'uura seeraa hin qabnedha. Yoo kana jennu tokkoffaa akkaataa gargaara abbaa seeraa leenjii duraa ilkiisoo instituushinii leenjii qorannoo seeraa Oromiyaatiif dorgomuudhaaf CGP'dhaan CGP'n isaanii baay'ee madaalawaa miti kan jedhudha amma komiin keenya mana murtii waliigalaa irratti kan kaafne. Deddeebinees peejii mana murtii waliigala Oromiyaatiif barreessuudhaaf yookaan immoo akka kabajaadhaan haala barreeffamaatiis yoo gaafannu wanta akka feedbaakiin isaan adda nu kennan wanta akka hin jiru. Kanaafuu tokkoffaan akka wanti komii tokkotti qadeessinu barataan seeraan tokko akkaataan tajaajila yuunivarsiitii keessatti kennuudha. Baay'eedha. Amma tokko lama jennee yoo kaafne barataan seeraa tokko akkaataa dhiibbaa student diinii yuunivarsiiticharraa barataa seeraa ta'e qofaan tajaajila piis foorumii yookaan student yuunii sa'a isaa qisaasee achi dhaabbateeti yoo afaan biraa danda'e immoo turjumaana naannoo isaa ta'eeti akkaataa dhaabbata olaanoo qonnootiin turjumaana kennaati kan barataa tajaajilaa ture. Kanaan immoo manni murtii waliigalaa Oromiyaa barattoota seeraa yeroo beeksisa baasuu fi akkaataa kaarkulamii sirna barnootaa yookaan immoo yuunivarsiitii irratti hundaa'ee haala gireedii qabxii isaaniitiin akkasumas haala umrii isaaniitiin wajji kabaasu jechuudha. Kanaan dura akka ture akkasii miti. Amma haalli jiru manni murtii waliigala Oromiyaa kuni beeksisa baasee kana dogoggora ta'uu isaa hubatee isiyyoo wanta gaafattan qabdanii akka dorgomtoota tokkotti. Nuti akka barataa fakkeenyaaf akka barataa waggaa 5 School of Law keessatti dabarsinitti immoo ulaagaan irraa eegamu akkaataa waliigala qormaataa examii seeraa kana dabarrees akka ulaagaa tokkotti nuti kagaafannu CGP'n amma inni sadii kaa'e kuni onnoo mitidha. Amma madaalawaa miti. Tokkoffaan amma madaalawaa akka nu jechisiiseeti madaalawaa miti kan nu jechisiiseeti. Yuunivarsiitiin jenereeshinii baay'ee jira amma Itoophiyaa keessa yuunivarsiitii 45 akkasitu jira. Yuunivarsiitiin jenereeshinii tokkoffaan kenniis School of Law qabxii baay'ee gadaanaadha.
Yuunivarsiitiin biraammoo qabxii sanii ol kennuu danda'a. School of Law keessatti wal fakkaataa miti. Akkaataa wal fakkeenyi isaa immoo wal fakkaataa miti. Kanaafuu qabxiin sadii baay'ateedha. Amma dhiiraaf ka jennu amma dhiiraaf umrii 28 CGP'n isaa immoo kabarana bara 2017 keessatti kabaase beeksisa mana murtii olii galaa dorgommii kana baase CGP'n isaa baay'ee ol ka'eera. Amma dura immoo wanni akkanaa kun hin jirudha. Lammaffaa immoo yoo labsiirra dhaabbatanii kabaasan ta'e immoo labsiin akkanatti immoo CGP'n sadii dorgomaa ta'u jedhu immoo hin jiru. Labsiin mana murtii hundeeffama mana murtiitiif kaayyoo mana murtii labsiin 216 ka jedhu akkaataan umrii ka jedhu abbaa seeraa umrii 28 CGP wanni kaamiin jiru garuu umriin 28 amma duras tureera. Kanas amanni fudhannee jirra. Bichummaan namni tokko abbaa seeraa ta'ee waan tokko murteessuudhaaf bichina waan barbaachisuuf haa ta'u. CGP'n garuu haala kamirra dhaabbatamee tan carraa namaa cufuu malee yookaan immoo xaadii waggoota 5 amma yuunivarsiitii keessatti dabarsine. Akkaataa qajeelfama duraan tureerraa manni murtii kuni waan dabsee beessa baasee qabaa jechuudha. Wanni kuni madaalamaa miti. Komii keessan kanaaf waan gaafattan qabdaniis mana murtii qaamaan isaa ta'uu deemtanii nama kun namtan qabdu. Nuti amma mana murtii kabajaan ka gaafachuu barbaannu mana murtii tokkoffaan akkaataan CGP kun madaalawaa waan taaneef gabbu'ameeti haala madaalawaa ta'een CGP'n akka dorgomu carraa akka nu kenne tokkoffaan barbaanna. Lammaffaa immoo haala sababa CGP'tiin immoo carraa nuti dorgommii amma nuti hojii miti ka barbaadaa jirru yookaan hojii daarektirii nu kennaa miti. Garuu koreen mana murtii waliigala Oromiyaa beeksisa kana baasee marii godhee itti yaadees ta'e sababa kana baaseef sadii baaseef kanan akka ibsu waan amansiisaa ta'e akka nu hubachiisu barbaanna. Lammaffaa immoo wanni kun yoo bu'uura seeraas hin qabu bu'uura labsii qajeelfama beeksisa kana irra dhaabbatanii baasan waan hin qabneef akka gabbu'eeti. Manni murtii waliigala Oromiyaa ogeeyyii seeraatiif qajeelfama kanaan baase kun yoomirraa keeti qabe? Bara guyyaan isaa amma dorgommii naannoo isaa ka bara 2017 bara 2017 baasee bara 2018 leenjii kennuudhaaf ammallee. Qormaata ga'umsaa kana sababa CGP qabxii kennisiinsa yuunivarsiitii waliin fakkaanne dhugaan gesseera haga kennas immoo asis sarveera akka jedhudha nuti amma komiin kenna. Yaada naa kenniiteef galatoomaa ulfaadha. Galatoomaa sinis. ስልክ አይመልስም። dhimma komii dorgomtoota abbootii seera kana ilaalchisee mana murtii Oromiyaa qunnamuuf yaaliin taasifnee milkoofne. Itoophiyaan hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa irratti ciccitee asiin gahuun mallattoo if danda'u Afrikaa fi misooma ardii Afrikaa ta'uu mul'isa jechuudhaan ibsa kenne. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadar Nabiyaat Geetaachoo. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa kun haala yeroo ilaalchisee guyyaa irraa ibsa kenneen xumurri hidhichaa mallattoo ifitti amanamummaa Afrikaatii fi misooma naannoo ta'uu hime Itoophiyaan waliigaltee bu'uura tumsa biyyoota laga Naayil irratti kutannoo akka qabdu hubachiiseet jira. Itoophiyaan itti fayyadama laga Abbaayii karaa seera qabeessaa fi haqqummaa qabuun kan fayyadamtu ta'uu kan ibse Ambaasaadar Nabiyaat yeroo Masrii deeggarsa biyyoota Afrikaa barbaada hariiroo dippiloomaasii jalqabdu kanatti ibsa deebii Masrii ta'uu kenneeti jira. Jalqaba baatii tanaa ministeerri dhimma alaa Masrii Badrii Abdulatiif ministeera qabeenya bishaanii fi jallisii Masrii waliin ta'uun pirezidaantii Ugaandaa Museveni waliin wal arguudhaan nageenya bishaanii irratti yaaddoo jiru ibseeti jira. Kanumaan wal qabatee ambaasaaddartichi ibsa guyyaa irraa kanneen Itoophiyaan bishaan kana fayyadamuuf haqa qabaachuu fi karaa seera idil addunyaa hordofuu qofaan ta'uu ibse biyyoonni itti fayyadama bishaan kanaa ifumaaf murteeffachuu barbaadan kan jiran ta'uu kaase ibsa dhiyeenya ministeerri dhimma alaa Masrii biyyoota ollaa Itoophiyaa, Suudaan, Soomaaliyaa, Ugaandaa akkasumas seneetaroota Ameerikaa waliin marii taasisaniin Itoophiyaan itti fayyadama bishaaniitiin seera idil addunyaa cabsitee jette qeeqeeti jira. Ibsa biyyoonni lamaan hidha haaromsaa irratti baasaniin wal qabsiisee ibsa kanaan Itoophiyaan Masrii abbummaa fi olaantummaa bishaanii kophaa murteeffachuu kan barbaaddu jechuudhaan ibsite. Masriilleen abbummaa bishaanii akkasumas olaantummaa itti fayyadama bishaanii kan murteeffatte Itoophiyaadha jechuudhaan ibsiteeti jirti. Ta'us garuu Itoophiyaan ejjennoo hidhicharratti qabdu kan hin jijjiirre ta'uu Ambaasaadar Nabiyaat Geetaachoodha ibsa guyyaa irraa miidiyaaleef kanneen beeksiseeti jira.